السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يرتضي في الدعوة التوتيكية. أرخ برانكي أدك أود إسرين فجرا برانكي سمس ماليو جت برانكي جودك بيجا كيس جرتي أبا ورسي بي على جرا إسرت برانكي أجايب أدلو جودا فين ديما أما رمات نوال انتراس نجرا نبل بلافي بالبلاي في جرا. هلا هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجامتي يا مصطفى. والله أنا كان الحمد لله شغفان تطبيقكم باي عندك يسيسون كتابي. إيه والله يجوني يا ريت يجوني بك والله أكمل نجامي. والله أنا كان الحمد لله كم زين. الحمد لله نجا كم جولين نجا. والله ما جدني الحمد لله نجا بيا كمان. ما شاء الله بريدا. أكمل جمالي أولي بالبلتني. والله بك أبو سمونا كان كجيا تكان هذا ولين جرو عند ولين في موجر جرا. نانجد أجيبني دول ولين لكم شبكة كي أنا دوكيا كسينار كتان ساني تبي ساني. أيد. Isi tokko tokko bakka sagalee yookaan qabaamma kajaa tokko mulu kadhabee jira waan ta'eef beeku sirriin isaa bakka asii bilbilillee naan hojjettu gisee garii narraa kaasu yoo sagalee naa qabu dalaga irra jira naan jedha. أيد. Akkuma inni poomtee fuulatti ka keessanii gaara biyyoormaa kun lamaan galuu beektan. هاي. Akkasii wallaahi ani garuu fayyaa qaba almaan xiyyaa wajji maal godha. إيه جتوني والله رجال ربي فياسني لكنه أنا اللي إدوك أنا بالبلاي فين بيكو بيتاني ريف متنا يو بالبلاي في تنينجلو إن اللي يعني درو تليفون تانا أركان كابو تري تليفون تارت بالبلاي تري إني تليفون تاني إني شارجر رنكين نشوف هذا يو لالي تنينجلو رت بالبلاي جرا أما يو ري أشي ده بيسي في تني يو جدو تليفون أمان كافني نانجدا تنين تري يعني مو تليفون ساني نرجع kanaafi amma bar'ee indillee iddoo kan wanni bilbiluu fi dhabeef ji'a akkas ji'a akkuma isinaan jettan kana ji'a tokko gaheetiin jira bilbillee fi isillee xiqqoo rakkadheetumaan bilbiluu fi dhabee sillee argachuu hin dandeenye atillee telefoona irraan kaasne kanaafi isiidhaan immoo wadhabna jedheetumaan yoo si malee nama ibaasittillee yoo hime irrallee jechuun hin dhageettu waan ta'eef sanumaa fi si barbaadee naan jedhe. Lakki na Qabaatu maal godha sila jedhageen immoo naa jiraatu maal godhanii ilmaan isaati wajji asiyaan karaattatamaanii inni immoo tuyyuu bilbila maal gootan gad xiqqaatu ji'a tokko bakka gad xiqqaatu ji'a tokko qaatanaa bilbiluu dhiise duraa wallaa galgalaa ganam ilmaan ofii tan hunda isii baqqaalan walee miidhuma dallaalaa taaritti haasayaa sagalee naa qabdu naan jedha bakka amma samuuna kana gajaa takkaa maaliin isa illee hin beeku waliin maal takka samuu gadillee naan galli akka jaa takkaa silkiin irraan kaasu bakka wayita dawwali bakka sii deebisee hojiirra jira naan jedha ammaan godha wallaa jireenya Itoophiyaa illee qaba sin beekan sani akkatti qaala'ee jira wanti hunduu yoon inni ta'e garuu yoon hin beeku wallaa nagumaa jiraatu maal godhani. naguma jira wallahi jechuun beeytan akka tasaa namni tokko kaa jechuun wanni tokko beeytan yoo namni dubbiin wanni tokko yoo namni ol akkuma namni itti ilaaletti yoo namni guddise immoo nima guddatti yoo namni immoo xiqqeessee ilaale isin ima xiqqaatti waan ta'eef isinillee immoo guddistaniitiin jechuun waan tokko namni akkaataa namni itti hubate waan ta'eef kanaaf wanni amma jechuun isinitti immoo barbaade beeytan isinitti mul'eef immoo hedduu natti ulfaate. Namni akkuma tasaa jechuun hin dogongora beektanii akkuma tasaa dubartii wayii nagaa jiranii. Laa homaan ta'a. jechuun inni illee bakka
waan jechuun inni yaadne ohuma inni yaadne xiqqoo isa mudate sanumaa fi inni illee aara keessa jira waan ta'eef anis samoonni akkuma isin jedhe kana telefoona 15 ga'e boo chaarjiran kenne tanumatti fayyadamu waan ta'eef san lafaa fuun ani illee immoo biizii ta'ee yeroo madhabeetu maan bakka san ittiin fayyadamu tureeyyu. Amma jechuun reefu tanachi deebisee bitin yoo jedhu bakka anattuyyuu aaran anaayyuu natti jechuun natti dubbataatiin hin turanii kanaaf amma wanni jechuu barbaade isinillee kaa jechuun akka narra fudhattanillee akka darbinillee abdiin qaba akkuma tasaa mucayyoo takkaan walitti dabalamanii beektan mucayyoo garan taa'e. Sanumaa fi jechuun ka akkuma tasaati namni immoo argitanii wanni nama muudannillee hin jiru isaan illee amma wanni aaraniif ittiin jedhanillee kanaaf. Jechuun maal dhugama amma san argitanii sanumaaf aaraniitiin bilbiluu dhabanii. Halo. Namni akkuma tasaa. La jechuun bar. Halo. La jechuun akkasii miti. Akkuma tasaati beektan haadha Mustafaa jechuun isinillee. Jechuun la isinillee akkana jedhinaati jechuun shari'aallee amma jechuun gara shari'aatti illee yoo deemne shari'aan hayyamaaf hin beektanii haga afuriitti shari'aan hayyamaaf waan ta'eef kun immoo jechuun akka tasaati itti yaadanillee waan hin taaneef inni jechuun ka dogongorri namni hin dogongor waan ta'eef isinillee kan irra laalinaati amma jechuun wanni namni tokko akkuma reef isiniin jedhe isaan dubbiin akkuma nam Aye. Halo. Branki sin godhaa jira. Ada Mustafa branki sin godhaa jira. Branki sin godhaa jira ifama. La wallahi branki da. Jechuun branki da malee dhugaa miti. Jechuun branki sin godhe malee dalaga matu biizii godhe malee waan isin bilbiluu dhabaniif illee jiru waan akkasii yaadallee waan akkasii na hin qabani. Kanaaf dalagamaa fi iddoon jiranillee baadiyyaadha waan ta'eef intarneet illee hin qabani. Akkasii isin jedha branki isin godhe. Sarma waliigalleetiin branki isin irra dalayne brankidha waan akkasii jiru isin jedha. Kanaaf dhiifamina isin daawwataa jiranii dhiifama jedhaan dhiifama naa godha. Alhamdulillah wallahi waan xiqqaan ariifachiisee garuu maal godha dhugaa ammallee malee jiru biraan kedha jettanii ta'ee ammallee tolti jedhuuni jettanii. Dhiifama wallahi waan akkasii jiru wallahi dhiifama birankidha. Birankii isin irra dalage malee isaan illee hin fuune. Kanarraa immoo jechuun namni waa barataa maaliif wanni anillee kana dalageef namni haadha warraa biyya ijoollee wajjin biyyatti dhiisetiniin argitanii biyya alaatii yoo jiraate taa'ibaa fuudhaa kanaaf sirra namni waa barataa wanni akkana akka hin taane waan jedhuuf kana dalage kanaaf dhiifama isiniin jedha dhugaa miti. Dhiifama isinii godhee jira bakka. Ayyee hedduu galatoomaa bakka isinii bilbilaa amma viidiyoo rabaa jira waan ta'eef.
kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub akkanatti piraankii ajaa'ibaa irratti dalageetiin jira jechuun irraan beekanii wanni kunillee waan dhugaatii miti waan ta'eef kanaaf isaan biyya alaa jiranii abbaa warraa jechuudha haati warraa immoo biyya keessa jiranii namni keenya asirraa waan jechuun waa hedduu namni barata waan ta'eef kanaaf piraankii kana dalagee waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa hanga walitti deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.